احنا المسلمين عندنا العنصرية. احنا حتى في الخدم انا اشوفهم لما اروح المولات يخلون العاملات اول شيء يسمونها خدامة، وايه هي اللي قاعدة تنظفهم وتسويهم وتخليهم صدق انهم مرتبين ونظاف، وهي اللي قاعدة تخدم عيالهم وتربي عيالهم على فكرة، وتعلم عيالهم اللغة وتعلم عيالهم التربية وكل شيء، ويخلونها واقفة. انا كنت اجرب كذا عاملة يجوني والله وزوجي كان موجود توقف برا، اقول لها تعالي ناديها، نستغرب تقول لها انا كله يخلوني اوقف برا، ادري انا اشوفهم. هذا احنا مسلمين، هذه الرحمة اللي في قلوبنا. وياما ناس انتحرت في السوشيال ميديا بسببكم انتم. انا اذا كان عندي متابعين من هالنوعية ما ابيها، ما ابيهم، والله ما ابيهم. هذه كمية التنمر مرض نفسي، والعنصرية مرض. Guyyaa ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtuu baga jiraattanii arraan kana waan na dhibeen qaba. Waan na dhibe bolootikaan ani baadhee jiru otoo miizanarra godhaniiti ni cabsa, kiiloo ni cabsa jechuudha. Maaliin ni jedhaa na gaafadhaa. Fagoon deemu namoonni biyyatti nama beektan, namoonni naannoo tokko, ijoolleen naannoo tokko duraani yeroo waliin baratanis ta'ee yeroo namni karaa deemus ta'ee nagaa waaqayyo nama gaafachuun itti ulfaata baay'ee jechuudha. Gaafa shamarran biyya Arabaa kana dhufte maal jedhan beektanii? Warra hoggaasan ati nama moo sareedha siniin jedhanii bar galagalanis hin laalan. Ati nama moo sareedha siniin jedhu. Gaafa ati biyya Arabaa dhufte immoo wayne lubbuu koo hoggaasi yaadadhe koo hin nyaadhu, hin dhugu, hin taa'u, hin mugu, ani waanuma kee yaada. Sila bari yeroo san ati xiqqoo turte malee sin kaadhi madda ture. Garuu xiqqoo waan taateef maatiin kee tole naan jedhan jedhee tanan waraqata erguu dhiise malee ani baay'een si jaaladhaayyuu. Amma koo taa'ee yoo waa'ee kee yaadu bakka waan biraatitu natti dhugama. Meen adeessi jedhan sooshaal miidiyaa kanarratti hoggaa nama argatan jechuudha. Nama beektu bar, nama eenyummaa isaa beektu, nama maalummaa isaa beektu, kan duraan si tuffatee agartee si tuffatee akka daa'imaa miti, akka akaal gudaata nyaatitti agartee akka qaamaa irra taawwayitetti si ilaalaa tureetu arra si du'e si ka'e waa'uma kee ansi malee hin fidu. Haga ati eerumtee yookaan bultii qabattee yookaan daa'ima horattee waa tokkoon kee argutti ani fuudhuu hin barbaadu. Suman eeggadha hoggaan mana seege ani koo wanti nani amma yoonaatitti fuudhuu dideef suma waan eeggadhufan siriyyuu immoo biyya alaa deemte jennaan boo'ee abdii kutachuu dadhabe argadhullee dhabullee ishuman eega jedhee tan ta'a jetta warri dhiiraa. Dubartii takka fuudhuu barbaadan taanaan yeroo ishiin biyya jirtu maaliif hin kaadhimanne? Yeroo ishiin biyya jirtu maaliif nagaa hin gaafanne? Ani amma sa'aatii 24 immoo namarratti goota. Shoohaadha, arakkaatu. Oromuu hin barbaadu. Warra hoggaasan nu tuffatee too'ini nagaa waaqayyootu nu gaafachuutti hin Oromoo. Ani gama kootiin hin Oromoo. As keessa umurii kiyya guutuu jiraachuu wayya malee hin Oromoo. Obboleettiin keenya kun akkas jette abdii jaalalleen ani jaalladhu yeroo naaf kennee na wajjin hin dubbatu, yeroo garii niitorkiin kiyya hin dalagu jedha, yeroo garii immoo shaana kootu dhume jedha jette. Waa tokkittiin sii cobsaa dhaggeeffadhu. In sobaata san digni na dhagahi shaannisaa, yeroo inni akkas jedhu maaf siin galle aallisaa, yookaan akkas jedha daataan kiyyan hojjetu tasa yeroo naaf kennee na wajjin hin dubbatu. Gorsan har'asi gorsu sitti fakkaatus hama maalati eenyu gadi maaf kadhattalma namaa, yoo ati bilbiltuufis in dalagu dhiignisaa, gurbaan kun sin barbaadu na dhagaye hiiknisaa. Onnee bakka siin qabne maaf humnaan itti dhufta, kadhatte yoo jaallatte bordaandii irratti kufta. Shamarran dhiirotii isin hin jaallanne duuka fiiddanii onnee keessan dhukkubsitanii booda deebitanii abaluu onnee nama deesse. Dhiirri akkasii jaalala na qabsiisee ba'ee dhiirri hundi isanatti fakkaata jettanii dhiirotii warra arrabsitantu jirtu. Nama isin jaallatuuf bakka kenna.
Gaafii bareedaadha. Obboleettiin keenya akka obboleessa tokkootti maallaaf dhaamtaa jette waan xiqqoo tokko siin jechuu hin dadhabu. Innis yaadaa fi gochaan amantaa keen daangeffame. Obboleettii kiyya nama kabajuu amaloonfadhu. Namni keenya akka yeroo ammaatti yoo fudhanne namoota qabeenyaa fi beekumsaan isa dura jiran malee kan isaan booda jiranu yookiin isarra gad xiqqaa jiran uumamuu isaaniiyyuu quba hin qaban. Garuu ati faallaa warra kanaa taate argamuu qabda. Jireenya ati arra jiraattu kana irratti kan siif gammaduuf kan si jajjabeessee aamilee siif ta'ee gara fuulduraatti harkatti tarkaanfattu si taasisu namoota ati qabeenyaa fi beekumsa isaanii ol gubbaatti ilaaltee jala deemtu osoo hin taane namoota ati tuffattee siif gadi jiranudha. Kanaaf kabajaan warra siif gadiif tahuu qaba. Gama biraatiin iccitii eeggachuu danda'uu qabda. Ati nama kaayyoo qabu tokko yoo ta'eef mul'ata kee fi akeeka kaayyoo keetii eenyuttuu dubbachuu hin qabdu. Waan yaaddeef waan hojjechuuf kaate tokko eegati hojjettee xumurtee namuu arguu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf waan kana ammoo wannan siin jedhee fi namoonni keenya har'a waan tokko hojjechuuf gaafa karoorsan milkaa'uu fi milkaa'uu baachuu isaa osoo hin hubatin jalqabarraa kaasanii odeessuu jalqabu. Kana keessatti namoonni iccitii keetiif kaayyoo kee ittimtuu bofa ta'anii si idduu fi gufuu ta'anii si rukutanii milkaa'ina kee kana gufachiisuu danda'u. Kanaaf namni jalqabbii kee dhaga'u osoo hin taane xumura kee arguu qaba. Hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gama biraatiin dogongora raawwatte tokkotti hin qaanfatin. Dogongorri mataa isaatti siif qormaata barumsa. Namni dogongoree dogongora isaa sanarraa waan guddaa hubata. Dogongorri kee namoota biraa mufachiisuu danda'a. Namoonni biraa kana ajandaa godhatanii gufuu godhanii ittiin si dhahuu danda'u. Garuu ati waan kanaaf dhaabbattee gurra kennuu osoo hin taane qormaata godhattee dogongora har'aa irra dhaabbattee boriif waan guddaa tokko akka hojjettu mirkaneeffachuu qabda. Akkasuma keessa kan kee fi iccitii kan kee eenyuu akka baratu hin eeyyamin. Kana gochuudhaaf immoo qoosaa baay'isuu irraa of qusadhu. Hiriyoota kee faana yeroo haasoftu sa'a muraasa ta'e qofa haasa'uun si ga'a. Namni akkuma sitti dhiyaatuun akkuma sitti siquun keessa kee fi iccitii kee barataa deema. Namni biraa immoo keessa kee fi iccitii kee barachuun siif bu'aa osoo hin taane dhiibbaa guddaa sirratti fiduu danda'a. Akkasuma namoota callisanii si lolanuu fi si abaaran wajjiniin biizii ta'uu hin qabdu. Namoota si arrabsan ati immoo faarsuu fi isaan jaallachuu amaloonfadhu. Sana booda namoonni kun dirqamanii dhufanii faaruu kan kee eegalu. Galatooma.